Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oromoodha keessani jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Naannoo Oromiyaa fi naannoo Affaaritti kuufamni albuudota pootaashii fi foosfeetii guddaan argame jedhamee jira. Dabalata oduu kana qabna isiniin kenna. Oduun inni itti aanu waraanni Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuudhaan haleellaa uummata irratti raawwatuun uummata buqqisee lafa Itoophiyaa irratti qubatuudhaan alaabaa Itoophiyaa buusee ka'uu fi irratti dhaabuun dhagahamee jira. Dabalataa fi guutuu oduu kana qabna isiniin kenna. Oduun inni biraa mootummaan naannoo Oromiyaatti yeroo ammaa kana humni yaaddoo nageenyaa ta'u hin jiru. Humni misoomatti gufuu ta'u hin jiru jechuun ibsa baasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo ibsa mootummaa kana haaluudhaan naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa jiruun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisaa akka jirus beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun haleellaa ammas itti fufuudhaan bakkoota garaagaraatti injifannoo akka argates beeksisee jira. Arras bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwadhe jedhee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaatu. Naannoo Oromiyaatti fi naannoo Affaaritti kuufamni albuuda pootaashii fi foosfeetii guddaan argame jedhamee jira. Kana dura yeroo hedduu fi yeroo garaagaraatti albuudonni kunneenii fi kan biroollee naannolee kanatti argaman jechuudhaan himamaa ture. Ammas irra deebi'uun albuudonni kunneen naannoo kanneenitti akka waan bifa haarawaan argamanitti kan gabaafamaa jiru yoo ta'u naannoo Oromiyaatti fi naannoo Affaaritti kuufamni guddaan toonii miliyoona 371 ta'u argame jedhamee jira. Kana kan jedhes Inistituutii Ji'ooloojikaalawaa Itoophiyaati. Naannoo Affaar magaalaa Abba'aalaa yookaan immoo Daalool jedhamuu fi akkasumas naannoo Oromiyaa godina Baalee Malkaa Arbaa fi Makaana Gobeellee bakkoota jedhamanitti albuudni foosfeetii kuufamni isaa toonii miliyoona 191 ta'u akka argame himamee jira. Inistituutiin Ji'ooloojikaalawaa Itoophiyaa argannoo kana bifa haaraan qorannoo waan geggeessee fi argannoo haaraa akka argatetti kan dhiyeesse yoo ta'es kana duras argannoodhaan kunniin yookaan albuudonni kunniin fi kan biroollee argaman jechuudhaan yeroo hedduu irra deddeebi'uun gabaafamaa turan. Kana duras yeroo gabaafamaa turanitti albuudonni kunniin oomisha xaa'ootiif gahee guddaa bahuu akka danda'anii fi rakkoo gama xaa'ootiin biyyattii mudatuu danda'uu fi furmaata ta'uu akka danda'an himamaa ture. Argannoo kana dura gabaafamaa ture akka bifa haaraatitti argametti fakkeessanii dhiyeessuu osoo hin taane hojiitti hiikuun rakkoo biyyattii ittiin furuudha malee akka waan haaraatti argatametti gabaasuun maaliif barbaachisee jechuudhaan qaamoleen garaagaraa gaafii kaasanii jiru. Walumaa galatti akka guutuu Oromiyaatti albuudonni argaman jedhamee kana dura gabaafamaa ture hedduudha. Albuudonni baay'ee qaalii ta'anis hedduun himamaa turan. Kunniin hojiitti hiikkatuun guddina biyyaatiif ooluu qaban jechuudha yaadni kennamee jira. Oduun kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news. Waraanni Suudaan kibbaa daangaa Itoophiyaa cabsee seenuudhaan lafa Itoophiyaa qabatee irra qubatuun dhagahamee jira. Bara bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad Itoophiyaan biyya ollaa takkallee weerartee hin beektu nagaan wajjin jiraatti jechuudhaan kan dubbate muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadidha. Kana kan dubbate haala nageenya biyyoota ollaa wajjin Itoophiyaan qabduun wal qabsiisee yeroo darbe haasaa taasise irrattidha. Yeroo inni haasaa kana taasisee turetti biyyoonni ollaa Suudaanii fi akkasumas Eertiraan daangaa Itoophiyaa cabsanii seenuudhaan lafa Itoophiyaa qabatanii irra qubatanii ture. Inni kun hoo maal ta'a jechuudhaan namoonni hedduun yeroo sanitti gaafii kaasanii turan. Eertiraan lafa Itoophiyaa aanota hedduu qabattee lafa Tigraay irra jirti. Suudaan kaabaa daangaa Itoophiyaa cabsitee seenuudhaan dhihaan naannoo Amaaraa qabachuudhaan qubattee hangarraa irra jirti. Kiiloomeetira hedduu seentee jechuudha. Haasaa yeroo san taasifame wal qabsiifamee deebiin kanneenii osoo hin kennamin har'a eegee jira. Har'as bifa haaraan weerarri haaraan biyya biraatiin Itoophiyaa irratti raawwatamee jira. Suudaan kibbaa
loltoota isii gara Itoophiyaa duulchisuudhaan daangaa Itoophiyaa cabsanii seenuudhaan lafa Itoophiyaa qabatanii alaabaa isaanii irratti dhaabbatanii jiru. Kunis kan ta'e lafa Itoophiyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Gaambeellaa jala jiru. Aanaa Laaree jalatti kan argamu. Ganda Bilkun jedhamuu fi naannawa isaa guutumaan guututti to'atuun dhagahamee jira. Yeroo weerara raawwatanitti haleellaa raawwatu miidhaa kan dhaqqabsiisan yoo ta'u namoota miidhaa irratti dhaqqabsiisan keessaa tokko bulchiinsa olaanaa aanaa Laaree irratti akka ta'edha. Kanarraa kan ka'e jiraattonni bakkarraa buqqaa'uudhaan baqatuun beekamee jira. Lafa weeraran kana irratti alaabaa Itoophiyaa buusuun kan isaanii akka irratti dhaabbatanis dhagahamee jira. Kuni osoo hin ta'in dura mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Suudaan Kibbaa yeroo dabre nageenya daangaa biyyoota lamaanii waliin tiksuudhaaf yookaan waliin eeguudhaaf waliigaltee uumanii turan. Waliigalteen sun yeroo sanitti kan uumame waraana bilisummaa Oromoo kallattii saniin socho'u daangessuuf akka ta'es ni yaadatama. Waliigalteen akkasii raawwatamee otoo jiru har'a Suudaan weerara Itoophiyaa irratti raawwatuun maaliif ta'e kan jedhu gaaffii deebii eeggatudha. Walumaa galatti gaaffilee daangaan Itoophiyaa cabuu fi humnoonni alaa seenanii irra qubatu kun furmaata ni argatamoo kan jedhu gaaffii ummata Itoophiyaa guutuuti. Akkasumas walabummaan biyyattii haa kabajamu jedhamee jira. Oduun itti aanu kaaba Shawaa Salaaleetti waraanni mootummaa haleellaa walirratti raawwatee jira. Waraanni mootummaa kaampii waraanaa mootummaa guddaa kaaba Shawaa Salaaleen aanaa Fiicheetti argamu keessa qubatte gareen wal qooduun dhukaasa walitti banuun haleellaa walirratti raawwataniin miidhaa walirratti dhaqqabsiisuun beekamee jira. Haleellaa walirratti raawwataniin kan lubbuun badees kan madaa'es hedduu akka ta'e odeeffannoon gara sirraa baatee ibsitee jirti. Kun akkuma jirutti ta'ee mootummaan nageenya wal qabsiisee ibsa baaseen yeroo ammaa kanatti naannoo Oromiyaatti humni nageenyatti yaaddoo uumuu danda'u hin jiru jedhee jira. Dabree bakkoota tokko tokkotti yookaan bakkoota tokko tokko qofatti rakkoon xixiqqoon kan mul'ataniin ala humna waraana mootummaa dura dhaabbachuu danda'u hin jiru jedhee jira. Jeneraalli ajajaa ol aanaa waraana mootummaa tokko. Itti dabaluunis humni misooma gufachiisu tokko hin jiru. Humnoonni hidhatanii socho'aa turan hedduun isaanii karaa nagaatiin harka kennatanii jiru. Kan harka kennatan kumaatamaan kan lakkaa'aman yookaan kuma hedduudha jedhee jira. Kanarraa kan hafe naannoon Oromiyaa yeroo ammaa kana garri guddaan tasgabbaa'aadha jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin dhugaan lafa jiru kanaa miti. Dhugaan lafarra jiru faallaa kanaatti jechuudhaan ibsa mootummaan baase kana haalee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummatti harka kennatti kan kumaan lakkaa'amu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ammallee guutuu Oromiyaa keessatti falmii isaa gaggeessaa jira jechuudhaan yaada kennee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ammas haleellaa bakkoota garaagaraatti guutuu Oromiyaa keessatti raawwataa akka jiru beeksisee jira. Haaluma kanaan har'as guutuu Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa akka jiruu fi akkasumas haleellaa har'a raawwateenis injifannoo argatuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa Shaggar bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Caamsaa 3/2025 har'a jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo Barraaqa lixa Shaggar aanaa Meettaa Walqixxeetti iddoo addaa bulchiinsa magaalaa Gooroo jedhamutti humna waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Humna waraana mootummaa waraana bilisummaa Oromoo haleeluuf Barraaqan barbaaddee itti dhayite hattee itti dhuudhaan haleellaa irratti raawwateen 8 battalumatti addunyaa kanarraa kan godaansise akka ta'es waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Akkasumas achuma zoonii giddugala aanaa Ada'aa Bargaatti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti akka dhaqqabsiise beeksisee jira. Aanaa Ada'aa Bargaa ganda Caancoo Birrattee magaalaa Jimaataa kan jedhamtu magaalaa Mogori irraa fageenya kiiloomeetira gabaabaa irratti kan argamtu yookaan kiiloomeetira tokko irratti kan argamtu irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti guyyaa kaleessaa caamsaa 2025 raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate kanaan hedduu du'aan hedduu immoo madoodhaan kan adabe yoo ta'u meeshaalee hedduu irraa hiikkatee jira. Meeshaaleen hiikkate AKM-4 rasaasa hedduu akkasumas boombii F1 fi meeshaalee biroollee hiikkatuu beeksisee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa
kibba baha Oromiyaatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Guna iddoo addaa Heechoo jedhamu humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa irratti dhaqqabsiisee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota yookaan humnoota mootummaa 9 addunyaa kanarraa kan godaasise akka ta'ee fi tokko immoo kan harkaan qabe akka ta'e beeksisee jira. Meeshaalee hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa kana kan raawwate humnoota mootummaa yeroo dheeraa fi ganda kanatti buufatuudhaan dararaa garaagaraa uummata irratti raawwataa turte, gubira humnaa oli uummata irraa dirqiidhaan guuraa turtee fi saamicha garaagaraa raawwataa turte irratti bakka isiin buufatteetti itti dhaquudhaan akka ta'es odeeffannoon nu gahee jira. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti haleellaa duula adda waraana kumaa sababeeffachuun raawwataa jiru cimsee itti fufuun loltoota mootummaa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa akka jiru beeksisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oro oduu namaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Kun biiftuu Oroodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna nagatti nu tura.